Sunnii biratti bu'uurri amantaa fi seera Islaamaa Quraanaa fi Sunnaa jechootaa fi gochoota Nabi Muhammadidha. Sunnaan wal qabatee warri Sunnii kuusaa hadiisaa al-Sihaah al-Sittaa kitaabota 6 jechuun Sahih Bukaarii, Sahih Muslim, Sunan Daawud, Sunan Tirmiizii, Sunan Nasa'ii fi Sunan Ibn Maajaa keessatti ammatamaniif beekamtii guddaa laatu. Akkasumas warra Sunnii biratti waliigalteen, ijmaa, sababni wal fakkaataan, qiyaas, hiikaan hayyootaa, ijtihaadii fi ogeeyyii seeraa ulamaa gahumsa qabanii Sunnii biratti Quraanaa fi Sunnaa madditti akka madda seeraatti ni tajaajilu. Shi'aa birattis Quraanaa fi Sunnaan Rasuulaa madda seeraa ijoodha. Kana cinattis kuusaan hadiisa adda addaa Al-Kutub Al-Arba'aa kitaabota arfan kan Al-Kaafiin keessatti argamus ni jira. Warri Shi'aa garuu irra jireessatti hadiisa karaa Alii fi imaamotaan Ahlul Beetiin daddarbe yookaan himame fudhatu. Duudhaa imaamotaafis bakka cimaa laatu. Ammas waliigaltee hayyootaa fi sababa aqil akka madda seeraatti dhimma itti bahu. Dimshaashatti Shi'aa fi Sunniin hadiisa irratti hedduu hirkatu. Bakka tokko tokkotti garuu hadiisni fudhatanii fi akka itti hadiisa hiikan wal dhiba. Warri Shi'aa hadiisota tokko tokko keessattuu kan namoota akka mormitoota Ali ibn Abi Xaalibitti ilaalamaniin odeeffaman fudhachuu ni didu. Kun dhimmoota salaataa, soomaa, fuudhaa, dhaalaa kan kana fakkaata irratti adda addummaan tokko tokko garii lamaan jidduutti akka uumamuuf sababa ta'eera. Sunniin yookaan Shi'aan hundi ilaalcha wal fakkaatu qaban jechuu miti. Imala seenaa yeroo dheeraa keessa haala Qura'aanii fi hadiisni itti hiikamuu fi seerri itti tumamu hordofee adda addummaan xixiqqaan garii lamaan keessatti biqilaa fi daraaraatii kan har'a gayan. Warra Sunnii manneen barnoota amantaa fi seeraa, mazhaba yookaan schools of thought ijoo 4 kanneen Maalikii, Hanafii, Shaafii fi Hanbalii jedhaman qabu. Ammas adda addummaa barnoonni amantaa aqiidaa yookaan School of Theology uume hordofee Ash'arii, Maturiidii fi Asarii jedhamanis jiru. Gareen Shi'aa keessattuu warri 12 adda durummaan fiqii yookaan seera Jaafarii hordofu. Jaafariin Shi'aaf imaama Jahaffaati. Shi'aa keessas garee 12 alatti gareen Ismaa'ilii fi Zaydii jedhamanis ni jiru. Ismaa'iliin imaamonni 7, Zaydiin ammoo imaamonni 5 qofti akka jiranitti amanu. Akka garee Shi'aa 12tti imaamni 12ffaa fi inni dhumaa Muhammad al-Mahdiidha. Suufiin Islaama keessatti daandii beekamaadha. Aadaa dheeraas qaba. Gareen Suufii bifa adda addaa qabaatus Sunnii fi Shi'aa biras ni jira.